Okay. Hello, everyone. Are you fine? Thanks to God, I'm fine, and I'm come back with the second video of chapter 2 of the course Moral and Civic Education or Citizenship Education, which is delivered for all students in Ethiopian universities, both in public and private universities. The common course that is delivered for all departments. And lastly, under the first chapter, and the first video, we discussed about approaches to ethics. Under that, we discussed about what is ethics, what the concern of ethics, branches of ethics like normative and non-normative ethics, the concern of normative ethics, and also we discussed about uh, uh, different things regarding uh, what human being ask himself when he or she learn ethics, like the question of how to describe morality, the nature of morality, the characteristics of morality, and to answer those questions, we learn it as we have to learn theological, deontological, and virtue-based theories of moral theories of ethics. Also, we discussed about the concern of deontological theory and theological theory. And also, we discussed about the principle of theological or consequentialism theory, that of the end justified the means. Okay, the today's lesson, this is enough to remind you what we have been learning. And let's proceed to the today's lesson, that of egoism. Directly, when we define egoism, it is refers to self-love, self-love. And you can categorize egoism into ethical egoism and psychological egoism. Egaa mata duree irratti gaafa dabarru egoizimiidha. Egoizim jechuun of jaallachuu jechuudha. Of jaallachuu jechuudha. Yookaan immoo self love isa jennu jechuudha. ወደ ዛሬው የትምህርት ትምህርታችን ስንመጣ ርዕሱ ኢጎይዝም ነው። ኢጎይዝም ማለት ራስ ወዳድነት፣ ራስን መውደድ ማለት ነው። ስለዚህ ኢጎይዝምን ለሁለት አካፍለን ማየት እንችላለን። ኤቲካል ኢጎይዝም እና ሳይኮሎጂካል ኢጎይዝም በሚለው ማለት ነው። bakka lamatti qoodne ilaaluu dandeenya. Egoizimii kana ethical egoizimiidhaa fi psychological egoism jennee jechuudha. So, what is ethical egoism? It is the theory that is simply deal with how we ought to behave in all situations or actions by being selfish. How we have to behave or act in all situations or in all our activities, in all our actions by being selfish, by self-love. So as of ethical egoism, when we act any action or when we do any activity, in every action or in every situation, we have to act, we have to behave in all situations by being selfish. That means when we act any action, we have to be selfish. We have to give priority for our personal interest. Kana jechuun maal jechuudha? Ethical egoismiin kun tiyoorii ta'ee yeroo fakkeenyaaf gocha tokko raawwannu gaafa gocha tokko raawwannu yookaan immoo haala kamiin keessatti iyyuu self love yookaan immoo selfish ta'uu qabna, ofittoo ta'uu qabna, of jaallachuu qabna, faayidaa kan keenyaaf dursa kennuu qabna. Ani fakkeenyaaf gocha tokko raawwadha yoon ta'e, gocha raawwadhu kam hundumaa keessatti faayidaa kan koo, faayidaa dhuunfaa kan kootiitiif dursa kennuu qabaa jechuudha. Faayidaa nama biraaf utuu hin taane.
ይሄ ማለት ነው? ኢቲካል ኢጎይዝም ቲዮሪ ሆኖ የኢጎይዝም ቲዮሪ ሆኖ አንዱ የኢጎይዝም ወይ ደግሞ የራስ ወዳድነት አካል ሆኖ የትኛውንም ድርጊት ስንፈጽም አንድ ሰው የትኛውንም ድርጊት ሲፈጽም በየትኛውም ሁኔታ ለራሱ ፍላጎት ቅድሚያ መስጠት አለበት ነው። ራስ ወዳድ መሆን አለበት ነው። የሌላውን ፍላጎት ሳይሆን የራሱን ፍላጎት ማስቀደም መቻል አለበት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነ አክሽን የሆነ ድርጊት እንዲፈጽም ፈጽም ሲባል እኔ ከዚህ ድርጊት ምን አተርፋለሁ፣ ምን አገኛለሁ በግሉ ማለት ነው ብሎ ማሰብ አለበት ማለት ነው። So when we need to act an action, we have to give priority for our personal interest than the other's interest. And we have to be self-interested. Fedhii mataa keenyaatiif dursa kennuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf barataan tokko yeroo baratu barumsa kanarraa maaliin buufadha jedhee akka dhuunfaa isaatti yaaduu qaba jechuudha. Barumsi barataa kanaa isanni biyyaaf bu'aa buusu, isanni maatiidhaaf bu'aa buusu tun taane xiyyeeffannoon barataa sanaa kan ta'uu qabu ani maaliin buufadhaa sirraa isa jedhudha. Selfishii ta'uu qaba jechuudha. Ofittoo ta'uu qaba. Akkasittidha ኢቲካል ኢጎይዝሚን kan inni kaa'u jechuudha. ለምሳሌ አንድ ተማሪ ትምህርት ሲማር ያ ልጁ የተማረው ትምህርት ለአገር ምን ያበረክታል ሳይሆን ለተማሪው ለግሉ ራሱ ለሚማረው ተማሪ ራሱ ቅድሚያ ከዚህ ትምህርት ምን አተርፋለሁ ብሎ ልጁ ማሰብ አለበት ማለት ነው። እኔ ከዚህ ድርጊት ይሄንን ድርጊት ሲፈጽም ምንድነው የኔ ጥቅም ብሎ የራሱን ጥቅም ማሰብ አለበት ነው። ከዛ በኋላ ነው የሌሎችን ጥቅም ማሰብ የምችለው ማለት ነው። የራሱን ነገር ማስቀደም አለበት ነው። ኢቲካል ኢጎይዝም ዋነኛ ጭብጥ ሐሳቡ ይሄ ነው። ዱቢን ኢጆን ኢቲካል ኢጎይዝም ከናይቱ the main concern or concept of ethical egoism is giving priority for personal interest than the other's interest. Always when we act any action or in each situation, we have to give priority for our personal or self-interest. So as of ethical egoism, when we act, and we have to use moral rule as selfishness as moral rule. Selfishness as a moral rule that we have to be guided, or we have to be directed by it. So it supports being selfish. Ethical egoism supports being selfish, and it advises us to use moral rule, selfishness as a moral rule. Akka ethical egoism kanatti selfishness yookaan immoo ofittummaa of jaallachuun akka moral rule itti fayyadamuu qabnaadha. Ethical egoism kan jedhu maa inni namni tokko gocha godhu hundumaa keessatti moral rule yookaan immoo akka haamileen isaa ittiin gaggeeffamu kan inni akka ruuliitti itti fayyadamu moral ruliin isaa ta'uu qabu, waan inni ittiin gaggeeffamuu qabu, qajeelfama godhee kan inni fudhachuu qabu ofittummaa yookaan immoo of jaallachuu jechuudha. Gocha kamii keessatti of jaallachuu dursuu qabaadha. እንደ ኢቲካል ኢጎይዝም አንድ ሰው በሚያደርገው ድርጊት ሁሉ ራስ ወዳድነትን እንደ ሞራል ሩል መጠቀም አለበት ነው። የእያንዳንዱ ሰው ጋይድላይን ወይ ደግሞ መርሆ መሆን ያለበት ራስ ወዳድነት ነው ማለት ነው። እንደ ሞራል ሩል መጠቀም ያለበት ለሌሎች ማሰብ ሳይሆን ቅድሚያ ለራሱ ማሰብ የሚለው ነው ማለት ነው። In another way, in morality, selfishness is assumed to be an acceptable attitude or unethical act. That means, in terms of morality, being selfish is not supported. It's an acceptable attitude or act. It's bad attitude. Morality does not support being selfish. As of morality, we have to give priority for the other's interest than our personal interest. It is against ethical egoism, or the concept or the view of ethical egoism.
Ethical egoism supports being selfish in all situations or when we act all actions, while morality supports not to be selfish or giving priority for the other's interest, the other people's interest than our personal interest when we act any action. Asitti maal ilaaluu qabna akka moraaliitiitti immoo gaafa ilaannu faallaa etikaal egoizimii jechuudha moraalitiin. Moraalitiin immoo maal jedha yeroo gocha kamiin iyyuu goonu yookaan raawwannu haala kamiin keessatti iyyuu dursa fedhii namoota biraatiif dursa kennuu qabna malee fedhii dhuunfaa keenyaatiif dursa kennuu hin qabnu jedha. Selfishii ta'uu hin qabnu yookaan immoo ofittoo ta'uu hin qabnudha. ሞራሊቲ ደግሞ ምንድን ነው? የኢቲካል ኢጎይዝም ተቃራኒ ነው ማለት ነው። የትኛውንም ድርጊት ስንፈጽም በየትኛውም ሁኔታ እንደ ሞራሊቲ ራስ ወዳድነትን አስወግደን ለሌሎች ፍላጎት ለሌሎች ሰዎች ፍላጎት ቅድሚያ መስጠት አለብን እንጂ የግላችንን ፍላጎት ማስቀደም የለብንም ነው። እንደዚህ አይነት አሰራር ጥሩ እንዳልሆነ ነው የኢቲካል ኢጎይዝም ተቃራኒ ነው ማለት ነው። ኢቲካል ኢጎይዝም የሚለው ምንድነው? የትኛውንም ድርጊት ስንፈጽም የራሳችንን ፍላጎት ማስቀደም አለብን ስለሌላው ፍላጎት ሳይሆን ነው። ሞራሊቲ ደግሞ የሚለው ምንድነው? የትኛውንም ድርጊት ስንፈጽም የራሳችን ሳይሆን የሌሎችን ፍላጎት ማስቀደም አለብን ነው። ለሌሎች ፍላጎት ቅድሚያ መስጠት አለብን ነው። ሌሎችን ማስደሰት አለብን ነው። So this is against the view of ethical egoism. Ethical egoism. It is against ethical egoism. Even among the scholars, still there is disagreement about what constitutes ethical behavior. Since very early in Western intellectual history, the view of point that humans are not built to look out for other people's interests, and this is refers to psychological egoism. Psychologically, when we grow up, when we from childhood to adult, when we grow up, we are not built to look out for other people's interest. We are not built to give priority or the first priority for others' interests than our personal interest. So the scholars are still now on debates. They are debating each other. They disagree on this issue. Inni kun maalinni amma ammaatti scholars warri jennu waan immoo warri qorannoo adda addaa qoratanii warri kitaaba adda addaa barreessan warri fiildii yookaan immoo dirree barnootaa ta'ee kan qorannoo adda addaa gaggeessanii kan falaasama adda addaa barreessanii yookaan immoo falaasama adda addaa uumanii barreessanii hamma ammaatti waliin galin jiru. Maal irratti waliin galanu? Nuyi jalqabumayyuu dhalli namaa jalqabayyuu gaafuma xiqqummaadhaa ka'ee guddatu namoota biraatiif jalqaba kennuutu hin taane ofii isaatii jalqaba kennuudha kan inni baree guddateedha. Maatiin keenya gaafa nu guddisu dursa nama biraatiif kenni jedheetu hin taane dura ofii kee maal jedha fakkeenyaaf amma akkuma Oromootiyyuu abidda ofirraa buusanii namarraa buusu jedhee mammaaka uummanni keenya jechuudha. Jalqaba dursa fedhii kan kee guuttadhu kan nama biraa guutiidha. Kun immoo psychological egoismidha. Psychologically xiinsammuun keenya yoo kan inni ittiin guddate dursa ofii kennuu malee dursa nama biraatiif kennuu mitiidha. Dursa of gammachiisuu malee nama biraa gammachiisuu miti jechuudha. So እዚህ ጋር የምናየው ምንድን ነው? ስኮላርስ የምንላቸው ስቲል እስከ ዛሬ ድረስ ማለት ነው ያልተግባቡበት ሐሳብ ነው። ይሄም ምንድን ነው? የሰው ልጅ መጀመሪያ ላይ ከህፃንነቱ ጀምሮ ሲያድግ ራሱ ቤተሰቦቻችን ሲያሳድጉን ራሱ ለሌላ ሰው ቅድሚያ እንዲሰጥ ሳይሆን ለግሉ ራሱ ፍላጎት ቅድሚያ እንዲሰጥ አድርጎ ነው ያሳደጉን። ይሄ ደግሞ ሳይኮሎጂካል ኢጎይዝም ነው። ሳይኮሎጂካሊ ይሄ ሰው ያደገበት አካሄድ ምንድነው? ለሌላ ቅድሚያ መስጠት ሳይሆን ለራሱ ቅድሚያ እንዲሰጥ ነው። በሚያደርገው ሁሉ ራስ ወዳድ እንዲሆን ነው። ይሄኛውም ኢቲካል ኢጎይዝምን
ይደግፋል ማለት ነው። ስናድግ ራሱ አስተዳደጋችን ራሱ ቅድሚያ ለራስ ስጥ እየተባልን ነው ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። Some scholars were even hold that the proper moral conduct is consisting of looking out for number one or for oneself, and this is goes with ethical egoism. Some scholars support this. The proper moral conduct that we have to follow is looking out for number one for ourselves than the other's interest. We have to give priority. We have to advance ourselves than the others first. Asitti maal inni fakkeenyaaf iskoolaaronni tokko barreessitoonni tokko maal jedhu proper moral conduct jennee akka amala keenyaatti yoo akka sirrii akka waan sirriitti kan hordofuu qabnu gocha kam keessatti iyyuu dursa ofii kennuu jechuudha. Looking out for number one. Number one isheen jettu kun nuyi bakka buute jechuudha. For oneself jechuudha. Kun immoo ethical egoism deeggara jechuudha. This supports ethical egoism. Gocha kamiin keessatti iyyuu fedhii kan keenya, fedhii dhuunfaa kan keenya dursuu qabna kan jedhu deeggara jechuudha. Namni kamtuu fedhii dhuunfaa ofiisaa deeggaruu qabaadha. Dursa fedhii dhuunfaa ofiitiif kennuu qabaadha. Fedhii nama biraatiif utuu hin taane. Fakkeenyaaf namumti keenya amma daa'ima mucaa waggaa 2 yoo ilaaltan amma daa'ima waggaa 1 fi ji'a 6 yoo ilaaltani jalqabuma gaafa fakkeenyaaf yoo isin fuutanii moobaayilii keessanitti kennitanii deebitanii naa kenni yoo jettanii hin kennuu jedhee bu'aa yookaan hin kennuu jettee boossi. Maal jechuudha kun? Selfishii jechuudha yookaan immoo uumamumaan of jaallata jechuudha namni. Kan kooti jechuudha. Qabeenyuma namaatiin iyyuu kan kooti jedha jechuudha. In reality qabeenyi sun kan keenya kan abbaati yookaan kan haadhaati. Garuu mucaan xiqqaan suni kan kooti jedha. Moobaayiliin maaliif akka fayyadu maal akka ta'e iyyuu utuu sirriitti hin bariin garuu kan kooti jedheetu falmaa jechuudha. Hin kennu jetteetu falmiti jechuudha durbataanis. ለምሳሌ እዚህ ጋር ማለት ያለብን ምንድን ነው? ጸሐፊዎች የተወሰኑ ጸሐፊዎች የሚሉት ምንድን ነው? እንደ ሞራል ኮንዳክት መከተል ያለብን ራሱ ሉኪንግ አውት ፎር ነምበር 1 ቅድሚያ ለራስ ስጥ። በየትኛውም ድርጊት በየትኛውም ስራ ቅድሚያ ለራስ ስጥ። ከዛ በኋላ ነው ለሌሎች ማሰብ የምትችለው እንጂ ለራሱ ያላሰበ ሰው ለሌላ ማሰብ አይችልም የሚል አስተሳሰብ በውስጡ የያዘ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ትንሽ የሆነ ህፃን ወይ 1 ዓመት ተኩል ወይ ደግሞ 2 ዓመት የሆነ ልጅ ሞባይላቸውን ሲሰጡ አባት ወይ እናት ወይ ደግሞ ወንድም ታላቅ ወንድም ማለት ነው ሞባይሉን ሰጥቶ መልስልኝ ሲለው አልመልስም የኔ ነው የሚለው። ልጁ እኮ ሞባይል ለምን ይጠቅማል የሚለውን አያውቅም። ነገር ግን በቃ የኔ ነው ብሎ ነው ሙጭጭ የሚለው ማለት ነው። አልሰጥም ነው። ይሄ ደግሞ የሚያመለክተው ምንድነው? የሰው ልጅ በተፈጥሮ ራስ ወዳድ እንደሆነ ሰልፊሽ እንደሆነ እና ኢቲካል ኢጎይዝምን ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው ይሄ ሐሳብ። ለምሳሌ ሰዎቻችን ሰው ሲሞትባቸው ምን ብሎ ነው የሚያለቅሱት? ወይኔ ወይኔ አፈር ልብላል፣ ወይኔ ወይ አንተ ሳይሆን ወይኔ ነው። ለራሱ ነው የሚያለቅሰው ማለት ነው። ለሟቹ ሳይሆን ሲያለቅስ ዝም ብለን ብናዳምጥ ወይኔ አንተ ምን ሆንክ? እኔ ነኝ እኮ የጠፋሁት፣ እኔ ነኝ እኮ የተጎዳው፣ አንተማ ጨረስክ፣ አንተማ ሄድክ። ለራሱ ነው የሚያለቅሰው እንጂ ለሰውየው ለሟቹ አይደለም ማለት ነው። አንተ ከሌለስ እንዴት ይሆናለሁ? አንተ በሌለበት እንዴት መኖር እችላለሁ? ያ ማለት ለራሱ ነው እንጂ ለአንተ ጥቅም አይደለም ማለት ነው። ለሟቹ ጥቅም አይደለም ማለት ነው። ፈከኛፍ ነሙምቲሜ ጋፈዱ ማልጀኔ ቦኘ ነው ወዮ ነምበዴ አነቱ በዴ ጀነ አኑመቱ በዴ ማቲ ማልታቴ አትንዱ ተሚቲ አነቱ በዴ ካንዱ የና ካንዱ የገሩ ዱጋዳን ይሰዱ ይደበር ኦፊ ኬኛ ቦ አነቱ ዱ ጀነ አነቱ ሚደመ ጀነ ማለ በካት እንጅረት ተከብት እንጅራደ ጀነ ኦፊ ኬኛ ቦኘ ማለ ነምቸ ሰናፍ ሚት ጋም ቦኞቹ አና በዱ ወዮ ነቱ በዴ ነቱ kan bade namicha isa du'edha. Garuu sababa ofittoo taanee fi namni sun hoo jiraate na gargaara na fayyada gatii jennee ofii keenya yaadnee fi nam fayyadatu hin taane na fayyada gatii jennee ani bade jennee boonye jechuudha.
kun immoo selfish ta'uu keenya uumamumaan ofittoo ta'uu keenya mul'isa jechuudha. But in morality, selfishness is unacceptable attitude, as I told you before. And this is redundancy. የተደገመ ሐሳብ ስለሆነ ምንም አያስፈልግም። In ethical egoism, we may focus on the consequences of our actions because we believe that those consequences of an action justify our actions and it may maximize happiness for oneself. As of ethical egoism, when we act any action, we have to give attention on the consequence of our action because the consequence or the result or the outcome of our action may minimize or may maximize happiness of oneself, our happiness, our personal happiness or pleasure. And ethical egoism ምንድን ነው? የትኛውንም ድርጊት ስንፈጽም የድርጊቱ ውጤት ላይ ማተኮር አለብን ወይ ደግሞ ትኩረት መስጠት አለብን ነው። ለምን? የድርጊታችን ውጤት ወይ ሊያስደስተን ወይ ደስታችንን ከፍ ማድረግ ይችላል ወይ ደግሞ በጣም ሊጎዳንና ሀዘን ሊያመጣብን ይችላል ማለት ነው። የሚያሳዝን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የድርጊታችን ውጤት ላይ ኮንሲኩዌንስ ላይ ወይ ደግሞ ሪዛልት ላይ ትኩረት መስጠት አለብን ነው። If the result of our consequence of our action is good, our happiness will maximize. While if the consequence of our action or the result of our action is bad, our happiness will be minimized. እዚህ ጋር ማለት ያለብን ምንድን ነው? የኛ ድርጊት ውጤቱ መጥፎ ከሆነ ደስታችን ይቀንሳል ማለት ነው። የድርጊታችን ውጤት ደግሞ ጥሩ ከሆነ ኮንሲኩዌንሱ ጥሩ ከሆነ ደስታችን ይጨምራል ማለት ነው። So we have to do to maximize our happiness. ደስታችንን ለመጨመር መስራት መትጋት አለብን ማለት ነው። asirratti yaadni kun maayinni akka ethical egoismiitti gocha tokko gaafa raawwannu bu'aa gocha keenya irratti xiyyeeffachuu qabnaadha. Xiyyeeffannoo guddaa bu'aa gocha keenyaa yookaan konsikwensii gocha keenyaa irratti xiyyeeffachuu qabnaadha. Outcome or result gocha keenyaa irratti maaliifi yoo rizaaltiin yookaan bu'aan gocha keenyaa gaarii ta'e gammachuu kan keenya nuu dabala. Yoo bu'aan gocha keenyaa immoo gadhee yookaan immoo gaarii hin taane gammachuu kan keenyatu gadi hir'ata jechuudha. Gammachuun silaa argachuu gocha sanarraa argachuun gadi xiqqaata jechuudha. Kanaafuu gammachuu keenya guddisuudhaaf bu'aa gocha keenyaa irratti xiyyeeffachuu qabnaadha. Let me proceed to the next one to save our time. In this case, we might not agree with the Italian statesman who is known as Niccolo Machiavelli, who agreed with if the end is to maintain the political power for oneself, one king or one political party, then might use for that purpose, such as force, surveillance, or even state or dishonesty. This is the view of Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli was a well-known philosopher in the field of philosophy, and he wrote a lot of philosophy or theories regarding different moral theories regarding ethics and other issues. So once a time he said that if the end is to maintain the political power for oneself, if the end result of our action, if the main objective of our action is to capture the political power for oneself or for our personal interest, one king or a political party can use force, surveillance, or even maybe dishonesty. So our aim as of Niccolo Machiavelli, our actions purpose must be to advance the others than ourselves. At that time, the king or the political party did not use force,
surveillance or violation on others, and may not be dishonesty. The view of Niccolo Machiavelli is against ethical egoism. When we act any action, our end must be to maximize the other's pleasure or happiness than our personal happiness. Asitti maalodha Niccolo Machiavelli namichi jedhamu yookaan immoo filoosofarri jedhamu dhiifama. Fakkeenyaaf fedhiin kan keenya inni dhuma aangoo siyaasaa qabachuu yoo ta'e jedha dhuunfaa keenyatti namni tokko aangoo siyaasaa qabachuu yoo karoorse yookaan mootiin tokko yookaan political partiin tokko yoo aangoo siyaasaa qabachuudhaaf barbaade humna fayyadamuu danda'a, surveillance kan fayyadamuu danda'a yookaan immoo namoota rakkisuu jechuudha, gidirsuu kan fayyadamuu danda'a, dishonesty amanamummaa dhabuu danda'a. Kun immoo sirrii miti kan jedhudha Niccolo Machiavelli. Gocha goonu keessatti selfish ta'uu hin qabnu yookaan immoo ethical egoism hin deeggaru jechuudha. Gochi keenya waan namoota biraa gammachiisu ta'uu qaba malee ofii keenya gammachiisuu kan ta'u irratti xiyyeeffachuu hin qabudha. Inde Niccolo Machiavelli ሀሳቡን ያስቀምጣል። ኢቲካል ኢጎይዝምን ተቃራኒ ነው የሚቆመው ማለት ነው። ራስ ወዳድነትን ይቃወማል። ለምሳሌ አንድ ሰው ፍላጎቱ የፖለቲካ ፓወር ወይ ደግሞ የፖለቲካ ስልጣንን የመያዝ ለግሉ ማለት ነው ጥቅም የፖለቲካ ስልጣንን ለመያዝ ከፈለገ ወይ ደግሞ አንድ ንጉስ ወይ ደግሞ አንድ ፖለቲካል ፓርቲ የፖለቲካ ስልጣንን መያዝ ከፈለገ በሰዎች ላይ ፎርስ ወይ ደግሞ ኃይል መጠቀም ይችላል። ሰርቪሊያንስ ሰዎችን ማሰቃየት ይችላል። ዲስሆነስቲ አለመታመንን መጠቀም ይችላል ብሎ ያስቀምጣል። ያ ግን መሆን የለበትም ነው እንደ ኒኮሎ ማኪያቬሊ። ማንም ሰው የፈለገውን ድርጊት የፈለገውን የራሱን ፍላጎት ለማሟላት ሲሄድ የሌሎችን ፍላጎት የሌላ ሰዎችን ፍላጎት ማስቀደም አለበት እንጂ ኢቲካል ኢጎይዝም ወይ ደግሞ ሰልፍ ላቭ መሆን የለበትም ነው። ራስ ወዳድነትን ማስወገድ አለብን ነው እሱ እምለው ማለት ነው። The other issue is that of ethical universalism. This is also called as utilitarianism, which supports the ultimate end of our action is the greatest general good or common good. Ethical egoism kan jedhamu kun immoo waa tokko deeggara. Kaayyoon gocha keenyaadha. Gochi keenya kaayyoon isaanii dhumaa maal ta'uu qaba? waan namoota biraa yookaan immoo faayidaa waliigala namichi gocha sana raawwatus ta'ee namoonni biraa waliigalatti faayidaa isaan irraa argatan common good ta'uu qabaadha. Namoonni biraas gocha keenya irraa fayyadamuu danda'uu qabuudha. Malee ofii keenya duwwaa fayyadamuu qaba kan jedhu sana ilaallee gocha kamiinuu raawwachuu hin qabnuudha. Fakkeenyaaf namoota nama gudeedan yoo ilaaltanii dhiirri tokko gaafa dubartii tokko qabee gudeedu fedhii isaa miira isaa yeroo sana baachuu barbaadee durba sana yookaan dubartii sana irratti fedhii isaa raawwataa jira malee lamman isaanii irraa fayyadamoo walqunnamtii saalaa godhamu sana irraa fayyadamoo akka isaan ta'an yaadee miti jechuudha. Ethical egoism kan hin deeggaru. No, ethical universalism kan hin deeggaru. Ifam. Ethical egoism garuu sana hin deeggara. Selfish ta'uu deeggara. Ethical universalism garuu gochi nuyi raawwachuu qabnu abbaa gochicha raawwatus ta'e namoota biraas wal qixxee kan gargaaru bu'aa kan nuuf fidu ta'uu qaba malee isa gocha sana duwwaa raawwatu deeggaruu yookaan immoo fayyadee isa kaan immoo kan miidhu ta'uu hin qabudha. Kanaaf egaa namni tokko gaafa nama gudeedu gudeeddaa gaafa irratti raawwatu fedhii isaa durse malee ethical universalism miti jechuudha. Lamman isaanii walii galanii fayyadamoo akka ta'aniif miti jechuudha. Irraa gammachuu akka argataniif miti jechuudha. Ethical egoism ስናይ ምንድነው? የኛ ለምሳሌ አንድ ሰው የትኛውንም ድርጊት ሲፈጽም ultimate end of our action የመጨረሻው የድርጊታችን ዓላማ መሆን ያለበት የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ እንጂ ድርጊቱን የሚፈጽም ሰውየው ብቻ ጠቅሞ ሌላውን የሚጎዳ መሆን የለበትም ነው። የጋራ ተጠቃሚነትን ዓላማ ያደረገ ድርጊት መፈጸም አለብን ነው። ሁሉም ሰው መጠቀም የሚችለው ማለት ነው። ኢኳሊ ለምሳሌ አንድ ሰው ሴቶችን ለምሳሌ አንድ ወንድ ሴት ሲደፍር ያለ ፍላጎቷ ማለት ነው የራሱን ፍላጎት ብቻ ለማሳካት ነው እንጂ የሷ ከሱ ጋር ግንኙነት የማድረግ ፍላጎት የላትም። አስገድደው ነው
ኢቲካል ዩኒቨርሳሊዝም ይሄንን አይደግፍም። ሁለቱም መስማማት አለባቸው ነው። ካልተስማሙ ያንን ድርጊት መፈጸም የለብንም ነው። ቢኮዝ ሁለቱም ከድርጊቱ ተጠቃሚ መሆን አለባቸው ነው። ኢቲካል ኢጎይዝም ግን ይሄንን ይደግፋል። አንድ ሰው የፈለገ ድርጊት ለመፈጸም ከፈለገ የራሱን ፍላጎት ማስቀደም ብቻ ነው የሚጠበቅበት ማለት ነው። የሌላውን ፍላጎት ደግሞ ሌሎችን ደስተኛ የማድረግና ያለማድረግ ጉዳይ አይደለም። ራሱ ብቻ ደስተኛ ይሆናል ወይ አይደለም የሚለውን ብቻ ማሰብ አለበት ነው። ስለዚህ ኢቲካል ዩኒቨርሳሊዝም ስንል when we say ethical universalism, when we need to act any action, we have to consider as the result of our action, the consequence of our action will benefit the others, will advance the others commonly or not. We have to see that, because our actions consequence, or the consequence of our action, is expected to advance or serve the others, benefit the others, than solely oneself. Bentham and John Stuart Mill have asserted that those are the scholars or philosophers, just like Niccolo Machiavelli. Jerry Bentham and John Stuart Mill are also well-known scholars. And they say the moral end is the greatest balance of pleasure over pain. That means when we act any action, we have to be guided by the greatest balance of pleasure over pain. That means the result of our action is expected to maximize the pleasure or the happiness that we will get from that action than the pain that we will feel because of that action. Asirratti maal jechuudha? Jerin Beentamii fi John Stuart Mill akkuma kana falaasama adda addaa irratti kan hojjetan filoosoferoota maal jedhanii, the moral end is the greatest balance of pleasure over pain. Gocha tokko gochuu gaafa barbaannu maal hordofuu qabna? Kaayyoon keenya ni dhuma maal ta'uu qaba? Greatest balance of pleasure over pain. Pleasureini painiini miidhaan nuyi gocha tokko irraa kan ka'e miidhamnu, pleasurein immoo gammachuu nuyi gocha tokko irraa kan ka'e argannu jechuudha. As keessatti gaa gocha kamiinuu gaafa raawwannu maal gochuu qabna? Gammachuun nuyi gocha sanarraa argannu painii yookaan miidhaa gochi sun nu miidhurra caalee argamuu qabaadha. Fakkeenya tokkoon isinii fudhadha. Fakkeenyaaf konkolaachisaan tokko gaafa asii bahee yookaan immoo bakka isin jirtanurraa yaadaati, gaafa bakka isin jirtanurraa bahee kiiloomeetira 200 adeemu, asii bahee kiiloomeetira 200 gaafa adeemu magaalaa tokko ka'ee yookaan baadiyyaa tokko ka'ee isa tokko, magaalaa tokko ka'ee isa tokko, biyya tokko ka'ee biyya biraa sana gaafa galu gammachuu hin argata adeemsa taasise sanarraa jechuudha. Garuu immoo sababa konkolaachisuu fi gaafa konkolaachisu firiisiyooniidhaaf fireenii gaafa qabu, gaafa immoo ammas nadaajii kennuuf konkolaataadha, boba'aa kennuufi miilli isaa hojiirra jirachuudha. Harki isaas immoo gaafa marii sochoosu hojiirra jirachuudha. Harki isaa kun gaafa achi ga'u kiiloomeetira 200 deemee hin dadhabaa, miilli isaa hin dadhaba, miira dadhabbiitti dhaga'ama jechuudha, peeyinii jechuudha. Garuu immoo gammachuun inni bakka tokkoo ka'ee bakka biraa sana ga'e sun dadhabbii yeroodhaaf nama sanatti dhaga'amurra caaleetti argama jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf amma namni akkasii kun siree qabatee ciisee gaafa sa'aatii 3-4 ciisee ka'u dadhabbiin isaa sun irraa deemeera jechuudha. Gammachuun isaa garuu magaalaa tokkoo ga'ee magaalaa biraa ga'uun isaa sun, gammachuun isaa sun miidhaa isatti dhaga'ame irra caalaa isa gammachiisa jechuudha. Ifam. ይሄ እዚህ ጋር ምንድነው ጀሪን ቤንታም እና ጆን ስታርት ሚል የተባሉ ሰዎች ወይ ደግሞ ሰዎች ይቅርታ ፈላስፋዎች የፍልስፍና ዓለም ላይ በጣም የታወቁ ሰዎች ናቸውና ያሉት ነገር አለ። የትኛውንም ድርጊት ሲንፈጽም ማለት ነው የኛ የመጨረሻው ግብ መሆን ያለበት ምንድነው? ግሬተስት ባላንስ ኦፍ ፕሌጀር ኦቨር ፔን ነው። ፕሌጀር ከአንድ ድርጊት የምናገኘው ደስታ ሲሆን ፔን ደግሞ ከአንድ ድርጊት
ከድርጊቱ የተነሳ የሚሰማን ህመም ወይ ደግሞ ድካም ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ጉዳት ማለት ነው የሚደርስብን ማለት ነው። ስለዚህ የትኛውም ድርጊት የራሱ ደስታ አለው፣ የራሱ ጉዳትም አለው። ስለዚህ እኛ የምናደርገው ድርጊት መጨረሻ ውጤቱ የሚሰጠን ደስታ ከፍ ያለና ጉዳቱ ደግሞ ወይ ደግሞ የሚሰማን ድካም ወይ ደግሞ ህመም ያነሰ መሆን አለበት ነው። ያ የምናገኘው ደስታ ከፍ ማለት አለበት፣ የምንጎዳ ጉዳት ደግሞ ዝቅ ማለት አለበት ነው። ለምሳሌ አንድ አሽከርካሪ ከአንድ ከተማ ወደ ሌላ ከተማ ሲሄድ 200 ኪሎ ሜትር ሲያሽከረክር አንደኛ ከአንድ ከተማ ወደ ሌላ ከተማ ሲሄድ ፈልጎ ስለሄደ ፍላጎቱ ስለተሳካለት ፕሌጀር አግኝቷል ማለት ነው፣ ደስተኛ ነው ማለት ነው በዛ ጉዞ። ነገር ግን እግሩ ፍሪሲዮን እና ፍሬን ስለሚደቅጡ እና ነዳጅ ስለሚሰጠው እግሩ ስራ ስለሚሰራ ለእያንዳንዱ ኪሎ ሜትር ላይ ወይ ደግሞ እያንዳንዱ እንትን ላይ ጉዞ ላይ 200 ኪሎ ሜትር ሲሄድ ያለምንም እረፍት ስራ ስለሚሰራ እግሩና እጁ የድካም ስሜት ይሰማዋል፣ ፔይን የምንለው ማለት ነው ከዛ ጉዞ የተነሳ። ነገር ግን ያ ሹፌር አላማውን አሳክቶታል፣ ከአንድ ከተማ ወደ ሌላ ከተማ ሄደዋል። ስለዚህ ደርሷልና ፕሌጀሩ ከህመሙ ወይ ደግሞ ከተሰማው እግሩና እጁ ላይ ከተሰማው ወገቡ ላይ ከተሰማው ህመም በላይ ስለሆነ ደስታው በዛ ጉዞ ያገኘው ደስታ ማለት ነው ከተሰማው ህመም በላይ ስለሆነ ግሬተስት ባላንስ ኦፍ ፕሌጀር ኦቨር ፔን የምንለው ይሄ ነው ማለት ነው። ከአንድ ድርጊት የምናገኘው ደስታ በዛ ድርጊት የተነሳ ከሚሰማን ህመም ወይ ደግሞ ጉዳት በልጦ መገኘት አለበት የሚል ሐሳብ ነው ማለት ነው። next we will discuss psychological egoism, and this is enough for today. ለዛሬ ይበቃናል። በሚቀጥለው ሳይኮሎጂካል ኢጎይዝም የሚለውን እናያለን፣ ሌሎችን እናያለን። ቀጥሎ ያለውንም ቶፒክ ማለት ነው። አራፍኑ ጋር ሰታኑት ገሩ ሳይኮሎጂካል ኢጎይዝም ከንጀሩ ወለው ጅላላ። ይሄ ቪዲዮ ደስ ካላችሁ፣ ይሄ ትምህርት ደስ ብሎኛል ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ላይክ ሼር ማድረግ አትርሱ። ለጓደኞቻችሁ አድርሱ። ዩቲዩብ ቻናሉን ሰፖርት አድርጉ ለማለት ፈልጋለሁ። ቪዲዮን ኩን ሲድቶሌረ ወርታኤ እራባረኔ ወርየተን ያደን ጀላ ዩቲዩብ ካናቲ ሰብስክራይብ ከንጀሩ ጅራ ሰብስክራይብ ጎቹ እንደገትና ሼር ላይክ ጎቹ እንደገትና ሪዮታ ከሰኒ ናፍገው እንደገትና if you like this video don't forget to subscribe, like, share and inform the others to follow or to subscribe and share and like our YouTube channel, and have a nice time. May God bless you. May Allah bless you. May Jesus bless you. Have a good time.